Ashamaa fuunii hordoftoota kabajamtoota chaanaalii yuutuubiyaas kaaticha jalatti argamtan hundumti keessan asirratti itti nagaa waaqessuun hawaayyeetu jecha egaa ammoo viidiyoo haaraadhaan walitti deebi'ee jirra. Egaa akkuma argaa jirtan sinaboolidha. Baay'ee kan haala salphaatti yookiin daqiiqaa muraasa keessatti hojjetamudha jechuudha. Baay'ee namatti tola, haala baay'ee miidhagaa yookiin miidhagaa kan ta'edha jechuudha. Akkuma argaa jirtanii malli irrattis ta'ee nyaata irrattis ta'ee baay'ee namatti tola jechuudha. Akkuma argaa jirtanii sa'aatii muraasa keessatti hojjannaa jechuudha. Hanga dhumaatti waliin tura. Warreen yuutuubii haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'a. Warreen maatii kiyya taatan immoo wantoota isaa jirtaniif seerraa jechuudhaan dhaabbadhaan isin jedhaa wantoota kiyya. Egaa akkuma argaa jirtanii hanga dhumaatti waliin turaadha. Isin garsiisaa jechuudha. Turtiin keessan waliin nyaatu. Egaa akkuma argaa jirtanuu sinaboolii kana jechuudha. Wantoota itti nam'uu qaban illee isin agarsiisa jechuudha. Hanga dhumaatti na waliin turaa'ee dursa duqeetii akkasumas immoo daakuu egaa bukeeffataniitu wantoota itti nam'uu qaban illee isin agarsiisa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kaas keessatti ani akkaataan ittiin hojjedhu fi kan namni biraa hojjetu adda ta'uu danda'a. Akkuma argaa jirtanii duqeetii erga bukeeffataniin boodatti ani jechuudha akkaataan ittiin murullee isin agarsiisa. Osoo waliin darbiin hin bareeda jechuudha. Maaliif gisee wal gisee martin jechuudha. Maraa isaati irratti yoo wal daddarbu hin bareedu sinabooliin jechuudha. Akkanatti kirkin ka jedhee ani xixiqqeessin akka faayireetitti mura jechuudha. Akkuma argaa jirtan akka faayireetitti mureetiin qaqallisee jechuudha. Ishii qaqalloo san immoo nan maraa jechuudha. Mareen amaree ta'ee kan akkasitti kophaatti maraa akka waliin dabarre jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka tokkotti irree maranii kan muramu tokko illee hin jira. Akkasitti illee intin wal darbuu danda'a. Illee akkanatti baay'ee bareedadha. Akka keessatti namni immoo akkuma argaa jirtan ziddanii beektu akkasumas immoo qarafaadha. Sukkaara maxahuun fi qarafaa maxahuun jechuudha. Daaktaniitu sukkaaraa fi gilfaa walitti dabaltanii zibdaan walitti baxaxanii irra dibdu jechuudha. Irra dhiyee hin jira akkasittiin hojjedhe viidiyoo keessatti nagartu jechuudha. Hanga dhumaatti hordofaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa kana fakkaata. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko lallaafaa yookiin immoo mi'aawaa kan ta'edha. Daqiiqaa muraasa keessatti hojjettanii hojjechuu dandeessu isin jedha. Maaliif wantoota adda addaatiif araboonni immoo ni jaalatu jechuudha. Akkuma beektanii baay'ee hoteela irratti ta'e baay'ee guddiidha. Akkuma beekamu sa'aatii muraasa keessatti kan hojjetamtu baay'ee guddiidha. Daqiiqaa sa'aatii irree namatti hin fudhatu.
Nah, kana fakkaatan isin jedha hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyya keessatti ilaaltanii yoo isinitti tole laayik sheer godhaa koomentii keessan irra na jajjabeessaa isin jechuun jaalladha. Egaa akkuma argaa jirtanii baay'ee namatti tola. Wangatumatti nu waliin turaan isin jira turtiin keessan waliin yaa ta'u wangatumatti hordofaa viidiyoo kiyya isinitti tole immoo sheer laayik godhaa isin jedha hordoftoota kiyyaa. Kun akkuma argaa jirtanii kun zibdaa ho'iseetuun kinoo akkanatti irra dibdu jechuudha. Irra dibdaniitu yeroo irra dibdanii wal qixxeessitan immoo yeroo wal qixxaatti akka waliin dabarreef jechuudha. Bakka tokko tokkotti baay'ataa, bakka tokkotti hunduma isaa ilaaltanii akka hundi isaa wal qixxaa'uuf wal qixxeessitanii irra dibduu jechuudha.
سويت بعد هذا السنة هتسمي فيها واحد مرة. لا بس واحد هذا بسوي بعد أكيد بسوي جو